utuu nyaatiin qullaa jiraachuu arge. Kanaaf haqqisi fidee doktora kiyya affeeramtee jirta qaamaan si hojjetamuu fi paaspoortii kee qofanatti kenni biliis yeroo deebi'utti carraa kana of hin dabarsin kottuu fataa jedhi jireenya kee umritti kee hafte zanaa jedhee jiraadhu achi deebii dhaamsa kooti boor gaaf tokko waggaa 20 akka carraa biyya kana dhufte maana dhossite akkati naan hin jenne malee akkati hin dhufne nan beeka. Hay inna lillahi wa inna naqqa doktor Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maamota mubarak kana mana harati baya jiru Dubai nuti nageenya kenna dhufu sodaanne. Ay. Biyyi kun biyya bilisummaati bar. Maal jechuudha? Akkanama mana haadhaadhii seetee baarutan bu'aa jira bara abbaa giddii yaada walee mubee kottu faarmaasiidhaan jennaan wayii mi abbaa giddii baqqaanee waraqata eleelloo ebdi hunyaalloon jedheeni. Abbaleessoo haga jiraan nun beennu kottu atuu yookiin boossataa nageenya keetiifis gaariidha. Kottu abbaa gadaa yeroo si waame. Miliqii kottu. Dubai jireenyi guddiidha kottu usinurra kiraan manaa qaalii maaltu sin ga'e asitti biyya doolaara 50 baatii 5 jiraatamu kottu. Duniyaadha bar. Taayiroon. Enuma ayyoochi nama maartaan. Dufaar taabi kun xiyyaara jirta kottu. Baawuni maara dekeetti dhufaaru beektaane. Asli Imaraan kana keessa ji'a tokko jiraattee ol deebite umriin kan kee yoo xiqqaate amma tokko 10 ol deebe ol dhufa. Akkasii. Doktor. Waan xinqii jiruu xinqii sammuu kee keessaa baaftee gatta waan ta'eef. Doktor. Mee wala ilaallu ka fuula ilaalime. Fuula yaaddoo malee rafaa jirtaree gaafa jirtu halkanii guyyaa liifirraa kaan wanno jetta amma eega Dubai jette keessumaa halkanii guyyaa waan rafaa jirtuuf malee yettara iyyamani malaa kan nyaate. Wallahi geessi. Yaa akka ayyan hoosteesiitu tan gabaa akka babar. Wacca dhisi siirii hojjetamee abbaa giddi si jedhera dhisi siin jedhe. Iqaamaa tola hojjetamee fi nan dide wallahi billahi wallahi iqaamaa oggaa lama tola hojjetamee. Wallahi ni irratti qaraasiif nu sheekatti waamnu. Mee gaafa kaayiroo dhuftullee yeroo takka daqiiqaa 10 30 laayivii galii haa akkanarraa fuulli ka jijjiiramu. Sa'a 24 taraa takka hattuu qaba taraa takka marroo ta'a taraa takka geemsaa 24 laayivii ta'a akkamitti fuulli isin huqqanne obboleessa. Okay, ati sitti meera obboleessa koo ati yoo lafarra harkifamte akkatti hin dhumne nan beeka. Boo'eedhuma dhaamsa siidhaa maara malee wasiyyaa gaaf tokko dhufuun kenna oolu maanatti himin akkatti naan hin jenne malee obboleessa koo ati siiriisti hojjetameera himeen kee duddubbee kee inni fuuyii jennaan siiriitti hojjetameera hin jedheeni. Kanas ta'e sanas. Abbaa giddii dhufuure. Wallahi kot. Egaa. Ji'a tokko yookiin guyyaa 15 kot. Sila mubaarak isaa mana hiriyoota irra deemee viidiyoo waraabuu fi jaarsummaa ta'u malee bakkuma bashannanaa tokko deemuun agarree bar achi daarama keessa iyyuu almaare masanuu ol bahee motora yaabbatee daaraa keessa hin gangalanne bakka gaafa isin aruus baha haadha manaa keessa wajjin iddoo sanuu dhaqnee barbaada. Wallahi kan sana Inni deebiin jiru tokko. Ila video narka jira doktor keessanis tagarsiisa. Ali beta posti midarag video na lamma idarag bakka bashannana irratti doktor gaba shalay no bakka bashannana irratti sana ummatatti nagarsiiftu habibi. Fata jettala rabbitti kennatte. Doktor Bakka waliin deemaa itti aanu. itti muree qaamicha. Laa qaamicha nimi. Ganama subiin iftee galgala deebitee deemta. Ene raasan ciyyee maxaallo. Ayyee yaa rabbi dhugaa godhi gaa torbee tokkitti. Nutu sisi mataas. Torbee tokkitti. Jalqaba gaafa dhufu ummul koyeen hin geessina. Ittaanne inni Dubaayin gaafa dhufe bakka abbaan giddiitiif kiyaarree mansan deema. eessa bakki sun? Sharjah bakka halkan deema. A'udhu billah. Bakka kiyaari kan bakka kan komiti achumatti kiyaari kennisa.
Kiyaaris. Wayyoo doktor. Bakka kiyaaris. Gurbattiin sun wallahi. Ay. Wallahi abbaa gidii ilaali dhageenyus. Kiyaaris nan dhagee malee argite laa. Inni ku kiyaaris. Kiyaaris keenya ittiin bu'een please. Please nuti warri UAE Bakka wasfeen namni nuti qoosan barbaadu. baatu. Please. Wasfeen gandasiiti achi hin baatu ishii jettee hin baatu achitti lakkifamte isiin immoo. Een jaalatti. Gurguddaa yoo fuute si fuudheen deema jette ishiin jettu. Een jaalatti. Yaa. Duraan abbaan keenya wajjin deemnaaf abbaan keenya illee eegamutti ijaarate na dhiise naan jedhe dhiyoo kana naa dawwale. Kophaa ta'e. Yaa. Amma akka durii nan argattu isiinis aqxaacaan jalaa jijjiire gun fuudhee jedhu amma. Dur akka fedhe natti qabatti laa bakki naan jiru. Gidduu gala bakka saniiti beekte. Asiin dhufti. Yoo naan didee taa'e asiin dhufti. Yoo hin didee taa'e akka waa namarraanfatee ol deebiti. Noosa wasteetu mana fuutee baati dhumarratti. Amma akkasitti nan argattu. Amma Mubaarak ati waa faaxee wayii dura nama fiddee dhufaa jirta mokkoo mamakee dhufaa jirta reeka gaaf kaanii. Qomuma kun dhufaa jira dhufu. Faaxee biyya kanaa akka yerootti kennamtu kana booddee na lubbuun jiru faaxee biyya kanaa akka yeroo deemtu hin jirutti jedhe qabadhu sammuutti. Margi siin taane ree sooqiddan qabu maaliif si geggeessuu dhaban doktor. Ashuttiin eewwana gaabbitee jirti nan deebi'a jedhaa jettee waan namni Dubaay hin qammase danda'e nama biyya biraan ta'u. Marqee jechuudha doktor. Kun ta'ee miti warabbal kaabaan takka marqa kanaaf hin argine. Nan nyaadhe. Maal si geggeessuu dhabdere. Dhageeka nan nyaadhe dadhabee achi jechuudha. Baadheen muka kaanee immoo baannee buna keenya aannan keenya baadhannee immoo gara mandara keenyaatti immoo gallee ati nyaannee namni sadii marqaa kana qofaa hojjetame jechuudha. Nama sadii ga'ee irraa nyaannee. Ati maaliif nama geessitee dhayite fayyaalansaa barat. Nama geesse hin nanne manatti maqoo baadha. Mana koo yeroo dhannuyyi nama waamne malee. Okay, achitti nyaattanii diniin qorii biraatti fuutanii nama bira geessanii. Akkasi. Siingaluu. Achumaanii mana koo dhannee yeroo achi keenya bitus takka turre kan achumaan ijoollee waammannee dhufanii jarri nyaatanii silaa waamnuyyuu nama birdirbsii jira suufa uffata ulfinaatu jira birdirbsii jira. Birdirbsii sana gargaaree hiikeenatti ofiisu jedhan kiyyaa waame gargaaree hiikee narra buusanii. Birdirbsii fidee gaafuma dhayite uffata siingalu muudiin ati abbaa manaati jechuu bar dubartiin birdirbsii si finnaan akka arsiitit fuutee baate reet. Fuudheen galle asumatti ni ishee wallaahi. Amma fuutee jiraatte taaksii achitti deebisi gaafa uffattu jaartii keetti uffatteetu wajjin rabta. Wallaahi fuudhee galaan jiru itti mi'aanu. Bakka 49 dabalee bituuree jennaan maaliif jette? Baabaatti ergina kan jedheen maaliif boosa sitti kenne kana baabaatti ergitaa naan jette. Ayyee gaafa saafii. Wallaahi akkasuma jedhe gaafadhu. 49 birdirbsii kana maaliif jette? Baabaatti ergina akka ambite kana baabaatti ergitaa jennaan oh sorry jedheen anis muuditti naa galteetti lafa kaa'een deemaa jira. Faaraadhaan doktor tokko jedhe lammaffaan immoo maaliif geggeessine soogidda dhabee moo marqichetti miti? Akkami bakka amma siiteera dubbiin. Siiteera dubbiin amma garuu. Naa ta'e. Akkasi amaanaa keen balleessine wallaahi amaanaa doktoraati jettee kunoo dhufteetti amaanaa doktoraati jetteetti amaanaa naa eebbisi. Baga nyaatte. Doktora. Biftu. Muutii irra jirta biftu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam ooltan? Deegaa fayyaa. Jirtu? Abbaa Giddii Mubee Doktor. Fayyaa. Mubaarak immaan geeggeessini cufaa gadhiiftere.
Akka inni deemuun nagarreen kun dubbisi guyyaa deemtu jedheen deemuun gadda guyyaa deemu natti nimne kaleessa raasalkeemaa deemaa naan jedhu. Akka deemu immoo ammaan tan argaa reerpoortii keessatti duratti hin dhagaye. Osoo siin hin mari'atin deemaara. Dhokatee deemaara mee gaafadhu doktor. La doktor nagaatti hin jennee diin. La nagaatti hin jennee jedhin doktor. Nagaatti naan jetti ka hamma haga reerpoortii seente nagaatti naan jetti anu kodheen gadda si geessaa siin hin jenne. Dhiifama guddaa isa kana tarii badii gootaati keessumaan doktorni waa dubbatu. Amma sa'aatii meeqa akkaata si dhugaa rabbi dhaamsa wayiillee wanta jechuun barbaada ukkoo an bar waan baay'eef si geessa siin jedhe si reessima. Dhugaadha naaf gala wallaahi. Nan dhufa giiftii koo keessumaan sitti immoo wayyuu guyyaan dhufu bakka itti dhufuufi waan hin dhufuufi.